daawwattoota chaanaalii Akuu English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattan. Akkuma isin agartan guyyaadhaa gaafwan insuraansii kutaa 12ffaa bara 2016 naannoo Tigraayitti qophaa'e isinii qabadhee dhiyaatee jira. Arma dura gaafwan ministirii dalagaa jiraachuu kiyya hundi keessatti beektanii ammas gaaf tokko insuraansii, gaaf tokko ministirii, gaaf tokko insuraansii, gaaf tokko ministirii hanga gaaf qormaatatti tara dalagaa deemachuudha. Hundi keessaniyyuu na wajjin akka turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Guyyaadhaa gaafwan bara 2016 jechuudha, bara dabre jechuudha. Naannoo Tigraayitti qophaa'ee xiqqoo adda waan ta'eef gaafii isaanii mee grammar irratti yookaan immoo language focus irratti maal akka fakkaatu hangam takka akka Itoophiyaatti yookaan immoo kan naannoo Itoophiyaa yookaan immoo naannoo Finfinnee qophaa'een wal qabata kan jedhu walumaan laalla hanga xumuratti raajin turaan affeeraa kiyya. Gaafii tokko irratti hanga danda'ame ibsaa fi nootii tokko isinii kennaa yeroo hundayyuu irra hawwattan jedhee yaadachuudha. Hanga xumuratti raajin turaa. Let's go. All right. This is Tigray question. Say that language focus ira. Gaafii 39 hanga gaafii 70 wayita jechuudha. Walumaa galatti gara gaafii 40 moo 39 jechuudha. Gaafii kun martumaadha. Gaafii grammar part jechuudha. Kanaaf gaafii kan yeroo ta'inu waa baay'ee irraa hubattan jedhee yaadachuudha. All right. Mee gaafii 39ffaan maal akka ta'e haalaallu. All right. Gaafii 39ffaan maalidha? You still seems to be having uneasing, right? You still seem to be having uneasing headache. Does see my doctor. Otherwise, it could go more serious. Okay? Gaafii waa'ee maaliti? Gaafii waa'ee recommendation yookaan immoo gaafii waa'ee advice jechuudha. Okay? Waan si dhukkube fakkaata yookaan immoo sammuun kee yookaan immoo mataan waan si dhukkube fakkaata. Osoo waan si ta'ee jiraadhee mana yaalaa yookaan immoo doktora bira dhaqaa. Yoo doktora bira hin dhaqin ni miidhamtaa yookaan immoo kanaa ol ta'uu danda'a jedhee lafa kaa'ee jechuudha. Kanaaf iddoo duwwaa kanatti yoo gale sensii yookaan immoo kan nu kennu deebii yoo itti galchine nu kennu deebii kaminni? A. To be honest, dhugaa dubbachuudhaaf. B. I would advise you, sigursa. And C. If I were you, I would. And D. If I were you, I will. Gaafii kana gadi qabdanii yoo ilaaltan asitti maalidhaa jira? You seem to be having uneasing, right? Uneasing headache. Does see my doctor. Does see my doctor. Otherwise, it could be more serious. Gaafiin kun maal jechuu barbaadeti? Mataan si dhukkuba. Osoo mataan si dhukkubu callisin koe waan biraati. An osoo stay jiraadhe yookaan immoo an osoo akkeetii mataan dhukkubee jiraadhe doktora laalaa jedhe jechuudha. Which is about hypothetical situation or an imaginary condition jechuudha. An osoo si ta'ee jiraadhe doktorni ni laalaa. Garuu as hin taane jechuudha baadheetu jechuudha. Kanaaf iddoo duwwaa kanatti garee conditionii keenya kan nu sirreessu yookaan immoo hime keenya kan sensitive nu godhu kaminni if I were you kan jechuudha. If I were you, I would see what? My doctor. An osoo si ta'ee jiraadhe doktora kiyyaa na dhukkubee jechuudha. Doktora kiyyaa laalama jechuudha. As a chance, adiriyyuu jechuudha. Or an sin taane jechuudha. Eega sin ta'iniiti maadha? Laalamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iddoo duwwaa kanatti galee deebii gaafa nu kennu if I were you, I would see my doctor. Otherwise, it could be more serious. Kana oolmaa yoo ta'e maal ta'a? Balaa biraa dhalaachuu yookaan immoo waan biratti uumaa jechuudha. Kanaaf daftee yoo si dhukkube doktora ilaalamuu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee conditional type turratti waan kana ni baran jechuudha. If I were you, I will kennu kun this is not fits deemuu hin danda'u jechuudha. Kunillee wajjin deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebii sirriin kamidha? C jechuudha. Alright. Blackboarding kee xiqqaa waan ta'eef gaaffii lama sin dalagaa jechuudha. Alright. Gaaffii 40ffaa maalidha? We don't want to eat fatty food anymore. We don't want to eat fatty food anymore. Blank space, it is said to be what? Among the diets causing heart problems. Amma booda jechuudha. We don't want to eat any fatty food anymore. Amma booda nyaata furdina yookaan immoo nyaata qaama nama furdisu hin nyaannu.
So what? It is said to be among what? Among the deity causing heart problems. Kanaaf iddoo kanatti yoo galchine phrasing sirriin kan nuti kam inni A since dha, B because of dha, C so that dha, D due to jechuudha. Mee filannoowwan kana yoo qabdeen ilaaltan yeroo baay'ee viidiyoo irratti yookaan YouTube irratti dalagee jira. Isaan kunniin phrasing kunniin mee maal akka ta'an addaan baafannu. Jalqabaa since jechuun hiikan since jechuudha. Karaa biraatiin since jechuun means what? Is because jechuudha. Since jechuun the same with what? The same with because jechuudha. Since if because in faayidaa wal fakkaata qaban jechuudha. It is used for what? It's used to give a reason. Sababa. Okay? Since if because if kan itti fayyadamu maadani sababa ittiin ibsachuuf jechuudha. Since eega akkas ta'e jechuudha. Yookaan immoo because sababa fayyadamnaa jechuudha. Gaafin waa'ee sababaati walumaa kan laaltaa jechuudha. Because of animal. Because of means it needs to be what? It needs to be followed by what? By noun or noun phrase. Which is the same what? Which is the same with due to each other. Because of him, maida, akuma sundura video dalagetti, because of him, mal follow kaba. Yokanama because of te, mat tane dufu kaba. Noun or noun phrase tane dufu kaba. Yero hunda each other. Noun if you noun phrase chumarakte, example asigadi hanet nilalachu. Kanafi you himanakati noun dufu jira. Hindufu nachu. Mat dufu jira. Subjective dufu jira. Yokanamo subjective dufu jira. All right. Kambramo so that. So that's majura. So that means is in order to. So that is majura in order to. It's used for. It's used for purpose. Okay. It is used for what? It's used for purpose. Not used for what? It's not used for reason. Okay. So that is how we freedom. Malmale purpose in order to. When if so that akastuka. We use for what? We use for purpose, not for reason. Sabab in freedom. All right. Due to. What is the due to used for, guys? Which is similar with because of. Due to marriage from now. Due to is always followed by what? It's followed by a noun or noun phrase. It's not used what? It's not with a full sentence or it's not with a clause. Okay? Due to kana hima guuta jin fedhamnu. Maal malee nouni yookaan immoo noun phrase malee jechuudha. Example. The game was cancelled. Due to what? Due to rain. Okay, due to fundiramatudha. Rain. Rain maada? Noun jechuudha. Kanaaf due to sana yeroo hunda himaa turuu qaba? Noun yookaan immoo noun phrase jechuudha. Example alpha, her absence was due to what? Hafiinsi maalaaf? Is absence of what? Is due to illness. What is illness? It's noun jechuudha. It's noun. Example number 3, he lost his job. What is that? Due to what? Due to poor performance. What is poor performance, guys? Poor performance is what? It's a noun phrase. Got it, actually. You see, guys? Noun ida, kunmaida, got it, actually. Noun phrase. Example 4, the road is closed due to what? Due to construction work. What is construction work? This is noun phrase, guys. Kanaaf yeroo hundayyuu duutti aanee maatu dhufu qaba yookaan naawuni yookaan immoo noun phrasing aanee dhufu qaba jechuudha, guys. Kuni wanti isin beeku qabdan yeroo hunda jechuudha, guys. Kanaaf gaafii kanaaf waa'ee kamtu gala yookaan immoo gaafiin waa'ee maal isaa? Waa'ee sababaa jechuudha. Okay? Since means it's because. It's used for what? For a reason. Waa'ee sababa. Reasoning jarri nyaata qaama furdisu maal nyaatu dhaban? Cause dietary gubbaan jiraniif. So, we don't want to eat fatty food anymore since it is said to be among the diet causing heart problems. Nyata furdina no furdis nyaatan maybe dhibe mataa isaa qabachuu danda'a. Waan ta'eef jechuudha. Since dhibe waan qabuuf nyaata kana nyaachuun barbaachisu jechuudha. Waliigalaami nyaata fatty yookaan immoo furdis nyaachuun hin barbaachisu, guys. Kanaaf ennaan since in deebii gahaata jechuudha. Since means what? Is because jechuudha. Osoo filannoo keessa because hin jiraate maal ta'uu danda'a? Because hin ta'uu danda'a jechuudha. So since means what? It's because. It's used for what? It's used for a reason jechuudha. You see? Kuni gaafii baay'ee namatti tolu jechuudha. Gaafii waa'ee grammariiti.
حال ما كان قافي وان إتانو سجل ترتيبا ني بلا بوردي بل رتجولا إسني بسا إسنا قرسيسا تكون فلانو سا مالك فيدا مرجين إسنا قرسيسا دينو جودا هاد فسرت دار ويو alright أكسنت اللي مبانا جودا قافي كان راو بايو بتنجري هذا أسرع اللي حاجة تكو بتنجري هذا هاد فسمرت أبا وندي كسانيو نجانا ترى كويا بوري أمو قافي من السيف تادي تفا فين في نانو أورمي كوباي والكيسني كوبس جودا ترى guyyaa hunda yuunee gaddaa kutaa 8 kutaa 10 kutaa 6 yoo isin barbaachise gaafuun moodelii garaagaraa baay'ee jira kan Finfinnee jira kan Oromiyaa jira isin dalaguu hin danda'a jechuudha hadhaaf nagaan na turachuu barbaada chaanalii kee kun duraanii subscribe like share kana gootan kabajaa isin gaafadha bye bye